amantiin tee maalii naan jetta. Amantiin tee maalii warra naan jettan. Amantiin tee Islaam. Namni tokko video isaa irratti daawwatanii erga Assalamu alaikum isiniin jedha. Islaam ta'uu hubadhaa. Garuu namoonni gaaffii kana gaafatan yoo jiraatan Islaam waan akkamitti amantiin kee maali nuti تيجي خلنا جدّي فمن تيجي إسلامه تبي سيدي بينت فكاري الحمد لله رب العالمين إسلام وانتفو تبي كي أكل ما لكن ما نتيجة من فوقاني جنما الحمد لله شكرا كرم بنا إسلام وشو السلام عليكم ورحمة الله شمار كفوني كم استعمل فياسن جتا عن اسمه الفوتي سنوكم نتام فياجيساني bagi jeratani ni dikesan sudah beliau ko baik tinggal ada baik kawata ifa mero senera badin jara video viral no jalu sudah aragaru debe jara dikesan bagi jeratani obole wangiya gafni naga fatami de bitum barbada malifi amafi obole tikiya sura la tafi tanandura yitsula sura metanse Gafi berbada nuga fada sini jadi tu regaru nama murasa nuga fati nama nuga nama naga fati mungkin nuga fati kisah dewi sini dewi suf ya lah jadi sudah laki refi lah yani nuga irgan dewi le na belum dijani gede le intihne head tak kena jauh di asmanu di formal singka pada maliput asinmu jangan delegada air ke dewi es delegada hanggam biaya gede le tekoman le gede intihne osoma halu ma hajamati ya mimi je fadda jadu naf mi jawlu je bisa ni sini hindi bisa ni sudah lakin de bisa ni sini de bisa lakin de bisa ni sini de bisa hundi kesanu kafi warna naga fatani bisa ni de bisa rakoin kau akasumumu to ko faga fa plating ya naga fati kesa daloni ke isana jette daloni ke ya arsi asalla ka godna jula akana titi mag arsi ke sa magala deera da jettu obbalti ke asmanu dewi sa jettula akasumo ite anse mana jette sini fakkate bakete daladde woroni naga fatantan duralle hinda mamtani isini dewi sa jirana tifakkate jettula lonni ko arsi da oke arsi da kana kumo magalan kanini arsiya sallate magalan immo kanini itti guddadde magala deera da jechuudha kanafu itti aansaan isini deebisa jechuudha maal jette isini fakkaate obboleetti kiya eenyu to hangafa naan jette jechuudha inni to hangafa kanan jette ana to hangafa isini daati yatan sadaffaati jechuudha isini daati yatan sadaffaati hedduu xiqqoodha guddinaan qabdu yaada daa'iman ma ammaattu guddataaf guddatte maleedha hedduu xiqqoodha isini jira isini daati yatan sadaffaati itti aansee immoo gaaffiin ammallee na gaafatti keessa maal inni maaltu yuutuubii hojjechuutti si kakaase maal jette maaltu yuutuubii hojjechuutti si kakaase okay yuutuubii hojjechuudha fi tokko faa waa'ee onnoo turaan eegalee ani waa'ee dabbasaa turaan eegalee antana dura warri na hordofaa turtan itti tokko faarratti jechuudha ani kan eegaleeni dabbasaadha maaliifuu namootuma biraa laalee afaan biraa laalee amaan amaariffaa ijoollee akka kiyyaa manoota namaa keessa hojjetuuf dalagarraa tirfii yeroo isaanii fudhattee waa'ee dabbasaa akkaataa itti guddisu fudhattee wantoota forii balleessanii fi wantoota adda addaa kana guutuu isaatu maaliifi ani YouTube sababa kanarraan itti ka'ee akkasumas banaadhaadha shamarran Oromoo jecha abduu yoo kabeetan ta'e abduullee jecha ture tanaan dura isaanis ni hordofaa ni yeroo baay'ee ijoollee Oromoo baay'ee hordofaa banaadhaa shamarran keenya Oromoodha maaliifi kan jedhamu YouTube niin qaba isumarratti email niin qaba waan ta'eef isumarratti video chaanu eegale ufumaa kiyya waa'ee dabbasaatirraan hojjechuu eegale waan ta'eef sababni ani irraa itti ka'ee isa kana wantoota forii balleessanii fi akkasuma dabbasaa keenya isa ciccituu fi isoo adda dabbasaa keenya namoota tokko kan guddanis jira karaa salphatti ati dhawaata keessa dabbasaa keessa sirreeffatu ni nadeetatan shamarranii hundi keessanuu video duraan hojjechaa ture ammallee dhiise osoo hin taane hin dhiifne laakiin
hojjedhee ture waan ta'eef laakiin itti fayyadamaan ammallee itti fayyadamuu inni isni akka dhuunfaa kiyyaatitti laakiin immoo hundi keessanuu fayyadamaadha wantoota adda addaa viidiyoo inni hojjedhullee hojjettan komentii jalannaa barreessaa isiniif hojjedha rakkoota hin qabu laakiin immoo fayyadamaa wantoota adda addaa wantoota forii balleessaa wanta salphaadha wanta mana keessatti malee wanta alabaatee karaa biraatiif iddoo miti jechuudha obboleewwan kee maaliif wantoota waa'ee YouTube irraa kan hunda sitti himuu danda'e jechuudha salphaadha hojjedha rakkoon qabu tattaafadha jechuudha akka jirtanii itti aansee ammallee gaafiin na gaafatame maal isiniif fakkaate adeessa eessa jiraatta ani amma afganiin jiraadhu magaalaa Dubaay inshallah yeroo gaawaa keessatti guutumaan guutuutti galu fedha waan ta'eef haala mijeeffadhee galuun fedha waan ta'eef isin laasumaan du'a inaaf godha maaliifuu ani biyyaan bataa'u fedhii hin qabu duraanis jedha ammallee jedha dalagachumaaf deebi'ee rabbi fayyaa isiniif sanaaf isaa kennu niin deebi'aa karaa biyya kiyyaatti jechuudha maaliifuu yeroo duraatiif fiqaada qaba galee hin sobu ati kiyyas laala alhamdulillah rabbil alamin itti aansa ammallee immoo waan mijeeffadhe laakiin addunyaan saanuma hin guutuu isiin garuu ittuma tattaafachuutu caalaa abbaa tattaafateetu waan jabatti baya waan ta'eef jecha tattaafachumaaf ammallee as deeme malee waan biraatti himte yeroo gabaabaa keessatti immoo guutumaan guututti niin qaba garuu waggaa tokko ofirraa paaspoortiin kiyya guutumaan guututti waggaa takkaa tana bitadhe yoo inshallah yoo rabbiin achi naqee galuuf fedhii qaba waan ta'eef du'aa inaaf godhaa isinis kanuma kaniin jiraadhu magaalaa Dubaay yookiin Imaaraat Emireet keessa jiraadha jechuudha ati nama akkamiiti annama akkamiiti waaw gaafii bareedu daleeta maaliif ofii ibsi waan naan jedhameef jecha ofii ibsi waan naan jedhameef jecha ofii ibsa rakkoon qabu ani akka dhuunfaa kiyyaatitti tokkoffaa nama erkattummaan buluu hin feene dalagadhee waan kiyya qofaan bulu fedhii qabu itti aansammoo maaliif beetaa namni yeroo baay'ee waan guutuu of ibsuun ni ulfaata waan ta'eef jecha laakiin akka walii galaatti illee yoo kana ibsinaan jettu ta'e akka mataa kiyya tattaafadhee mataa kiyyaan bulmaata fedha malee erkattummaa hin jaaladhu akka dhuunfaa kiyyaatitti baqa wantootuma hundaayyuu si galee namas tuqu fedhii hin qabu baqa waan ana jedhisa waan ilaallatu san hojjedhee bulmaata fedha malee erkattummaa sin jaaladhu akka dhuunfaa kiyyaatti alhamdulillah ilaa irratti erkattummaan jiraadheen beekuu humnuma kiyyaanin bulaa ture of durallee rabbiin fayyaa naaf haa kennu dalagadhee bulaa waan ta'eef dalagadhee jiraadha waan ta'eef annoon fedhu erkattummaan fedhu akka waliigalaatti ati of ibsi yoo naan jette alhamdulillah isin na ibsa akkan argitan kanatti jechuudha laakiin akka bulmaata kiyyaatti nama akkanatti jedhanii nuti ilaalfadha jechuudha itti aansa ammallee gaafii osoo hin taane tokkoffaa manjito buleetiin kiyya bakka jirtutti isin jaaladha jettee akkasuma naaf galatumatti obboleetti kiyyaan ullee isin jaaladha buleetiin kiyya garaa hojiin daladheedha jechuu ayillee isin jaaladha suuraa isaanii isinii lattafa hunda isaaniitu maaliifuu jireenyi ilma namaa kana keessatti beektaa nuti gaafa gargar baanu yookiin namni yoo maatii tokko keessatti dhalatee keessatti guddate yoo xiqqoo adda adda fagaatu waan biraa miira adda addaatu namatti dhagahama laakiin immoo jireenya adda nu baasee jireenyatu fagoo nu jiraachise jireenya keessaa udhalaanfaa tan hireen adda adda fuutu jira tan hireen fagoo fuutu jira tan hireen immoo kalboole fuutu jira akkasuma buleen kee hundi keessanuu isiniin jaaladha isiniin kabaja maaliifuu isinii galee ilmi namaa kun waliin jaalatu osoo hin taane wal jaalata akka garaa tokko jaalate qofa osoo hin taane kan biraatillee akkasuma wal jaalachuu danda'a laakiin immoo ani sobbiitti keessin jaaladha isiniin kabaja akka jirtutti fayyaanaa ta'ee isin jedhaa maaliifuu bawaamiti gaaf tokko inshallah yoo rabbiin jedhee bakka tokko jiraannee kulfini taphachuu mala inshallah yoo rabbiin jedhee
lainnu beeytanii jireenya ma gargar nama baasa waanti maraafu illee siniin jaaladha siniin kabaja hundi keessan warroonni gaafii na gaafatte illee jirsanii warra isa dhalatan jettan walii galattu sinii deebisee jira laakiin immoo gaafii biraallee yoo qabaattan na gaafadhaadha namoonni immoo miiraan taane keessa galtanii buliwan kiyyaa waan taanetu nurraa uumamaa jira waan taanetu nurraa argamaa jira namni biyya ambaa keessa jiraachaa jiru kuni nama dhibdi rabbi fayyaa isinii haa kennu jechuun baay'ee mijaaftudha warra dalagaa dhabee xiqqoo baay'ee rakkataa jirus ni jiranii wallahi rabbi isaanii haa laaffisu jedheen yaada akka mataa kiyyaatti rabbi isiniif haa laaffisu obboleewwan kiyyaa hundi keessanuu bakka isiniin jaaladha isiniin kabajaa gaafii biraa qabaattan isinillee na gaafadhaa wantoota biraallee biyyoon hojjedhu wanta dabbasaa hojjetu maalirraa kaatee YouTube keessatti ibseera wanta irraa ka'ee guutuu isaatu isinittiin ibsa ana ammallee itti deebi'a isiniif hojjedha rakkoon qabu viidiyoon hojjedhu horiyyattaa yoo fedhii qabaatte illee isiniif hin hojjedha rakkoo takka hin qabu ala biituu isiniin jira hundi keessanuu turtii gaarii